barbaade. Maal kirkirfadha. Kottee kun kirkirfadha. Maal? Suuta. Ashama jirra jirtanii firoota kiyya hiriyoota kiyya akkam jirtan jirra galanni waaqaa gayu jaalalli keenyaaf nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa turoo har'a gadda guddaatu natti dhaga'amee sanaan duratti kabajamtoota kiyya akkam jirtan fayyaa jirtanii isheellee giddumaanan fidee dhufee giddumaan ishee kadhadhee fidee dhufee kanaafuu mee haga dhumaatti isin hunduu nu waliin taa'aa isin jedha. Egaa hordoftoota Didaatiyoo akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa galata waaqaa kinoo jira. Ma jirta. Inni jira garuu hinduune. Akka yaada Didaatti sila nan du'a ture. Egaa hordoftoota Didaatiyoo yaadni har'a viidiyoo isiniif hojjennu yaadni maalidha? Har'a kaa waa'ee pirankii ilaalchisee kaleessa moo dheengadda akkana pirankii kondoomii jedhamu ilaalchisee pirankii ajaa'ibaa osoo hin ta'in pirankii argaa keenaan jettanii na arrabsitanii warreen na abaartanillee abaarreen ga'ee jira baay'ee isin jala kusaayitan jira akkuma agartan hordoftoota Didaatiyoo baay'ee ofitti saarii ta'e inni bira immoo ammaan booda pirankii hojjedhu nan jettee jirti ammaan booda hojjedhu kanallee kottee ishiirra kufeetan viidiyoo kana hordoftoonni kiyya dhaga'uu qaban lafaa kaatee amma deemtu hordoftoonni kiyya dhaga'uu qaban jedheetoo hin dhufe maaliif hojjedhu jettee waa'ee kanaa ishiin ibsiti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hundi keessanuu hin beektanii. Uumaa jechuun waan jedhuun qabu garuu piraankiin dheengaddan irra godheessan natti hin tolle dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee na dhukkubee hin dandeenye. Na huqqisee. Keekii baay'een jaaladha. Innis hin beekaa baay'een jaaladha. Yeroo baay'ee akka isinillee hin beektan jedhee na yaada. Keekii ni jaalatti wanta jaalattu irratti isheetti dhufe. Keekii dhugaa dubbachuudhaaf kanaan booda waan nyaadhu natti fakkaatu nyaachuu dhiisitii argaadhaayyuu fedhu. Arguudhaaf illee hin fedhu jechaa jirti. Yoon keekii san argee waan ani yaadadhu ani wanna biraat kondoomii san yaada. Kondoomii san afaan dhugaa dubbachuudhaaf maqaan isma. Naasaaf jechuun maaliif argaa ofirra rukutaa akkattan? Ofirra rukutaa. Egaa hojjette booda ofirra rukutaa garuu ani ammaan booda bakka keekiin geeyyuun ga'u. Amma jechuudha maadhaa isaan fuuldurattan si kadhadha. Ani ammas ta'ee dhiises isaanillee si ta'anii jiran jedhee yaada. Garuu waan jaaladhu irratti waan natti dhufteefu baay'ee aaree jira ammallee waan na qabaa jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha garaan hin dandeenye dhugaa jechuudha. Miidiyaa sirumaan ajaa'ibsiise bakka piraankiin akkanaa jedheetan yaadeeyyuu isinillee kun taphaa akkas jechaan jirtan koomentiirra tokko dubbiseera. Dhugaadha tapha garuu taphni kun xiqqoonatti ulfaateera. Ani hin dandeenye karaa kooti. Dhugaa dubbachuudha hordoftoota keenya isin hunduu garee isheetiin jechuudha ishee gargaaruu osoo hin ta'in mee yeroo tokko yeroo dabartee ana buskutii keessa jechuudha saamunaa ilkaanii keessa gootee na nyaachiste
buskutii ammaan booda nyaatu dheetoo jechuudha. Gonkumaa Soofaa isallee nyaatta dhiisi. nyaatu. Akkasin inni osuma tuffee jechuun isa wayyaa kolgeetti yeroo hundaa afaan itti dhumiti yeroo mara afaan itti kolgeetti ammaati afaan itti dhiqtu. Isallee dhiisi. Garuu ammaan booda maal bareedu. Walitti dhufu dhugaa dubbachuudhaaf. Ani kolgeetti si nyaachisee garuu walitti dhufu hojii natti hojjette surma walitti dhufuu hin danda'u. Tokkoffaa laal maal akka nagoota laal tokkoffaa bakka raftutti jechuudha. Nyaati jaalala keetiin du'e. Inni waan biraati. Inni waan isa qanjiste miti. Qanjiste isaanii akkasuma akka iraabe inaarti. Aadaa. Akka reetaan laal. Inni wajjin haasoftuun cuuba. Geetiin jechuudha. Nan qanyise dhugaan siin jedha. Inna kan hundaa'oo narratti hojjetteetu ani kaadii dhittiin jechuudha. Nayyaadhaan kan bakka gaaraajii deemeetu jechuudha. Waan itti aaru barbaade akka ani jechuun akka itti aaru barbaade garuu hojii aara osoo hin ta'in waan ulfaataa hojjette dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudha piraankii ulfaataan hojjedhe. Dhugaa qoosni qoosaa piraankii baay'ee ulfaatu namoonni baay'ee meeseejiidhaan barreessanii ta'u jechuudha. Piraankii ulfaata. Baay'ee ulfaata. Didhaa wanta akkana. Jibbee dhugaa dubbachuudhaaf keekii jibbeeraan. Kanaafuu ammaan booda jechuudha piraankii ilaaleetu jechuudha. Ammaan booda jechuudha piraankii si maxxanu jechuudha. Kasarra si wajjin deemu. Si hojjechuuf yaala. Ammaan booda si jedhee bakka piraankii geeyuun gahu alammata sirratti hojjedhu akka sinarratti hojjetiin si jedheera bakka geeyuun. Simalee maalan qaba? Arraa dhumaaf Simalee maalan qaba? Tanaan jenneeti. Ikkoo simalee maalan qaba? Mata kanaan booda viidiyoon hojjennu kanaan booda bakka hojjettu kanaafuu arraa dhuma isaatiif ifan godha garuu miidiyaan. Ifama naa godhe ishee. Wanta ta'e na adabii wanta barbaadu na adabii ani jechuudha na adabi. Wanta barbaadu na adabi wanna baay'ee wanna barbaadu si fide. Makiinaa si bitee Makina ammaa si bitu. Makiinaa si bitu. Wanni barbaadu natti na adabi bakka. Dhageessan jirtanii. Na adabii ammaan booda jechuudha bakka bareedduu kiyya maaloo. Iski bareedduu si malee maalan qaba bareedduu maal si godha adabii meenatti. Maal si adabashi? Ashi wanta barbaadu na adabii wanna fe'e jechuudha wanna fe'e. Ani maal daqiiqaa takkaaf jechuudha yoo na jalaa gadditeen keessi kee hin gaddaan bareedduu kee. Amma isaan fuulduratti na adabii jechuudha. Na adabii na adabii piraankii wajjin hojjennaa piraankii si wajjin deemu wajjin hojjennaa wanta fe'e jechuudha. Jalqaa haadhoo kee. Wanna fi? Waan si adabu. Fakkiin itti yaada. Ammuma keekii naa bitii goota akkanaan jedhe argaa keekatu. Anna uqqisaa yaamin maqaa isaa yaamin. Eshi. Tara. Yaamin maqaa isaa yaamin. Bareedduu kee? Wanni nuti mikaa'ee haadhoo koo. Sin jaalladha dhugaa. Sin jaalladha bareedduu koo. Saleelan beeka garuu. Eshi. Piraankii akkana lammaffaan hojjetu. Kakuudha kinu. Etuutii ammaan booda. Lammata nyaata waan ta'e irratti waan jechuun. Waa'ee nyaataa ilaalchisa hin hojjetu. Atillee keekitti biskuutii san keessa xaaf akka gootee jiru. Akkasii tokko balleessaa keekitti illee. Wayyaa garuu ati amma waan jechuun bakka walitti hin dhufu. Walitti hin dhufu sirreetti. Tee xiqqoodha ani garuu nan guddise. Namni lakkaa'edha nagarii yoo itti gadi bu'ee taa'ee yoo yaadu nagarii yaada lakkaa'edha. Ani jechuudha bakka gaaraajii Tongolii dhugaa dubbachuudha bakka gaaraajii taa'ee jechuudha nan yaada. Maal irratti hojjetu? Maalan irratti hojjedhe? Hojii keetii yaada hojii hojjeta hojii gaaraajii deemtee hojjetedha. Biloonii osoo hiikaa jiru jechuudha maalan hojjedhe irratti maalan hojjedhe nagaasiin jedhame. Yaa ta'u maalidha na adabi? Adabii sii ta'uu hin beeku garuu galgala guyyaadhaan luka na dhiqxa.
Har'a jechuudha. Ay guyyaa. Manchaa kan ta'een ka'ee. Maal guyyaa. Yeroo piraank hojjechuu barbaade miti? Sochi hojii piraank hojjechuu barbaade. Dhageessanii miti? Guyyaan tokko amma ishiin guyyaan tokko adabbii amma kanaaf an keekii amma dhumaatti nyaadhu. Amma dhumaatti dhuka nu dhugdu. Galgala. Ifamaa. No jilbifadhuti na dhungadhu jilbifadhuti. Asitti na dhungadhu. Maaloo bareeduuti asii kan hin kufne eenyufan kufaree? Addunyaa mararra jechuudha. Jaalalli kee gadi na dhoosee jira. Amma jilbifadhu. Lamaan. Dhiira akka kana. Wataadaraati ree. Wataadara gaa'ee sanyii taaddasaa biroo takka. Akkana taanati ree. Kanaafuu bareedu kee. Akkatti daddarbu wataadara ta'a. Akka kana jechuudha. Beekatu na bu'aa amala kiyya beektu na kufachuu. Dhugaan golf. Guyyaadhaan. Qani meeqa? Guyyaadhaan. Bakka sindiqaa. Amma an keekii nyaannetti guyyaa amma keekii nyaachuu jalqabeetti. Sindiqaa. Amma dhumaatti illee yoo nyaachuu. Harka kiyya kana irraan oolchaa ta'e. Nana isaa kati Rashi sindiqaa. Inni qixxaanoo. No, amma sindiqaa. Amma mana dhiqii isaan hundaratti dhiqii guyyaadhaan galgala amma osoo rafii bulu kana dhugda. Sindiq amma eegaa hordoftoota Didaatiyyuu isin hunduu jechuudha hojiidhaan isitti agarsiisaa haga dhumaatti nu waliin hordofaa adabbii kana ofirraan dhiqa. Suuteetti achi godhitee bishaan jira bishaan waraabitee. Maqaa jedhaa waliin. Kabajamtoota hordoftoota Didaatiyyuu egaa amma tolchinee jirra. Adabbii kana akkuma ijaan agartanitti jechuudha nan dhiqe jechuudha. Kaayachi asii Asfayyaa. Egaa hordoftoota Didaatiyyuu adabbii kana guyyaadhaan garuu natti baay'ate hordoftoota. Yaa seeta keekii amma guyyaa. Amaakiroon hin jira amaakiroon waan jiruuf jechuudha. Jecha akkasii hin jiru bee. Qaalii isheen feerta beemu. Eeshi kottu. Qaalii kee onneen jirtu. Bishaan gurra bee. Bareedduu kee si malee maal hin qaba. Wanna keessin dhiqa wanna barbaadde jechuudha. Wanna barbaadde wanna. Boru garuu laalsi hin jettu. Boru? Sindiqaa piraanki wajjin hojjennaan piraanki ajaa'iba. Garbachuuf lammata akkasii hojjetu. Piraanki illee hojjechuudha namatti ulfaatu dhugaa dubbachuudha kun adabbiidha. Garuu sirrii jette isheen kun wanta ta'e inni kun jechuudha wanta salphaadha jechuudha. Wanta baay'een isheerraa eega tureyyuu kottee dhiqudha. Waggaa tokko si dhiqaa bareedu. Waggaa tokko miti amma du'aatti. Amma du'aatti. Maal waggaa 80 jiraate 80 si hojjetaa dursee tonduu. Dhiistee amma adiiduutu ta'e amma adiiduutti seeraan shukkumiigaa. Kana caalaa kotteen kee qulqulluudha. Qulqulluudha. Qulqullina naannoo keenya eegudha. Qulqullina naannoo keenya. Qulqullina naannoo keenya. Eeshi. Ummi kee kana gaafata. Akka bareedu kee. Xiqqoo na qibshan. Jookii dhalti naqe. Amma na wayyaasti fakkaata hin mijjirtu. Eeshi. Eeshi. Yaa sirqee hin jira. Inni bareedu koo. Akkasii dhiquu barbaadde moo? Bakka fixee akkasii dhiqaashee yoo barbaadde si dhiqa. Hin barbaadu. Bareedaa kiyya si dhiqa bakka si dhiqa. Fuula kee argee bee. Maal? Rakkoon qabu. Maal adabbiin si adabbiin? Alatti si adabbe garuu maal? Bakka si dhiqa. Dhugaa? Akkamitti na jaalattare? Isa waan si jaalattu si dhiqa miti? Akkasii? Muka keessa gaduun suuraa keessa bisalite. Asiin haa.
bishaan qoraanjii. Akkana qorraa kanatti namatti sitti agarsiisu barbaade. Maal kirkirfadha? Kottee kun kirkirfadha. Maal dhiqachuu barbaade. Maal kirkirfadha? Tatanan maal rabbilaan? Rabbilaan. Hordoftoota didaatii kanarraa argatan nama kottee faana maali jechuudha gidduu nama na tokko jechuudha. Nan kirkirfadha. Rabbiin maal bishaan natti naqi bakka sigaa. Maalif? Makala jechuun. Bakka. Anu akkana barbaade kan mana si dhuguu barbaade. Kana fedhee kan jira adabbiin har'a dhumee jira. Egaa hordoftoota didaatii. Guyyaadhaan luka dhiquun isaa waan hin oolle. Kaas kana argaa geetaaleen kun hunduu hojii keetti dhugaa. Maalaan godhanii kubbisiin jedhe. Jedhu adabbii har'a fixeetan jedhu. Egaa kabajamtoota keenya adabbii isaa xumureera akkuma argitanii. Yoo lafa wannoo kalee keera. Akkuma argitan osuma jarjaru. Lafatti kufeera. Namni cuucaa. Ani kuffisi. Argaa keetaan. Kanaafuu maal naan jetta waayee lammata prank akkanaan hojjennu ani illee hojjedhu inni illee hojjetu. Isheen haga ammaatti dhugaa dubbachuudha. Ani ragaan taaf pranki ajaa'ibaatu hojjetti. Pranki nama bohaarsu isin hunduu akkuma beektanii ragaa taatanii fi pranki ajaa'ibaa hojjechaa jiru. Garuu anatu dadhabaa tokkoffaa nama muddamaa lammaffaa prankota adda addaa sirreechuun qabaa. Rakkoo kiyyaa nan beekaa nan sirreessaa isin hunduu dhiifama naa godhaa. Baay'ee isin jaalladhaa. Baay'ee isin kabajaa. Horaa bulaayii isin jedha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf isin addaan bu'uun barbaadu. Baay'een isin jaalladhaa. Nagaan naa ta'a. Egaa warri haaraa taatan warri nuun beekne kara chaanaalii keenya warri dhuftan haaraa taatanii subscribe keessan hin irraanfatinaadha. Sheerii silaa akkuma yeroo maraa dubbanna garuu YouTube'n keenya akka nu hojjennutti guddichaa siin jiru nu deemaan jiru baay'ee garuu ta'ullee warri nu jaalatan akkuma jirtanitti hin beeknaa isin gammachiisuudhaaf yeroo hundaa hin hojjennaa. Anillee baay'een isin gammachiisuudhaaf hojjechaa jira akkuma argitanii. Didaanillee isin gammachiisu jedhee anaa miidhaa jira garuu ta'ullee. Isin hundummoo akkuma beektan gidduudhaan hin seene. Isin hunduu akkuma beektan subscribe fi share godhaayi. YouTube'n keenya guddachaa hin jiru. YouTube'n keenya guddachaa hin jiru. Firoota kiyya walaa guddisnu, walaa jajjabeessinu, sheerii godhaa uummata adda addaatiif nu argani warreen nu hin argine nu argani namoota biraatiif sheerii godhaa. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajna. Horaa bulaayii torban gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan jedhaa. Ciao.